Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Faanaa sagantaa afaan Oromoo qophii yayyaba gadaadha. Qophii keenya kanaatiin immoo qe'ee warra Liiban Maccaatti argamnedha jechuudha. Qe'ee hangaftichaati. Egaa isaan immoo duudhaan isaan qaban maal fakkaata kan jedhu manguddoota isiniif qabannee dhiyaanneerra waan ta'eef hanga xumuraatti akka waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Akkuma aadaa Oromootti immoo akkuma aadaa keenyaatti jalqaba eebbatu jalqaba waan ta'eef eebbaatiin jalqabanneetu gara qophii keenyaatti dabarrachuudha. Nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Nuuf galcha. Isinis of kala. Waan nagaan isin bulchu nagaan isin haa bulchu. Biyyi keenya biyya nagaa nu haa ta'u. Waaqayyo walii galtee nu haa kennu. Walii gallee waliin buluu Rabbi nu haa taasisu. Tokkummaan keenya haa lalisu. Tokkummaan keenyatti haa fufu. Akkanuma walii galtee nu haa kennu. Horaa badhaadhaa gadaan quufa gabbina. Nuuf galcha. Bulaa jiraadhaa. Guyyaa nagaa isinii haa ta'u. Wanti yaaddan mirkana isinii haa ta'u. Kan qottan biqila isinii haa ta'u. Kan tifkattan jabbii isinii haa ta'u. Bulaa jiraadhaa. Biyya nagaa haa ta'u. Biyya beekumaa haa ta'u. Biyya misoomaa haa ta'u. Biyya jaalalaa haa ta'u. Iddoon nanqisee Waaqayyotti haa guutu. Nuuf galcha. Waaqni nagaan nu bulchu nagaan nu haa oolchu. Tokkummaa nu haa kennu. Biyyi keenya nagaa haa taatu. Qacceen Oromoo haa dheerattu. Amma Oromoon barbaadu qacceen Oromoo haa dheeratu. Oromoon tokko haa ta'u. Oromoon tokko haa ta'u. Walii haa galu. Walii haa galu. Walii galee warra nama biyya ofii misoomsu Rabbi isaan haa taasisu. Tokkummaan Rabbi isaan haa kennu. Dhugaan Oromoo hin badin kan hin hanqise Rabbi itti haa guutu. Nuuf galcha. Nuuf galcha. Nuuf galcha. Waan nagaan isin bulche nagaan isin haa oolchu. Hamaa isin itti yaadu. Bitti biyya nagaa nu yaa ta'u. Waan araara isaa nu yaa buusu. Wanti dhageenyu kun hundumaa waaqni qabbana nu yaa buusu. Qabbanni isa harka jira. Nageenyi isa harka jira. Waaqni nu yaa araaramu. Nagaa nu yaa kennu. Waaqni arfaa walisoo nu haa eegu. Baa toltanii gala tolaa. Baa bareeddanii gala bareedaa. Iddoon ana dhose waaqni itti haa guutu. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti akka daawwannetti jechuudha. Yeroo nu eebbisanii manguddoonni afur turani. Kunis immoo kan inni agarsiisu arfan walisooti jechuudha. Obbolaan arfan kun gargar hin ba'ani. Yeroo kamiyyuu tokkummaa isaanii agarsiisa jechuudha. Afur ta'anii nu eebbisanii. Egaa eebbisaanii akka haphee nu haa qabatu jenna. Isinillee haa qabatu jenna. Amma gara isaanumatti isin dabarsaati. Mee akkamii mee walisoo marraatii kaana. Walisoo jechuun maal jechuudha mee? Walisoo jechuun maqaa namaati calqaba irratti. Maqaa namaa innaa ta'uu walisoo ilma Liibanii. Liiban kun ilmaan sadii qaba. Hangafti Ammayyaa. Lammaffaan Walisoo. Sadaffaan Kuttaa'eedha. Haa ta'u malee naannoo nama nuti irra jirru kun kan ilmi Walisoo inni calqabaa keessa qubate. Walisoo kun ilmaan arfan afur qaba. Hangafti Aabbuu jedhama. Lammaffaan Walee jedhama. Sadaffaan Munyoo jedhama. Arfaffaan Leemman jedhama. Egaa nama tokko ta'ee har'a nama miliyoonatti lakkaa'amatu ta'aniiti naannoo kanatti jiru. Kana qofa otoo hin ta'in aanaa Daawoo keessan jiru, aanaa Ammayyaa keessan jiru, aanaa Ada'aa keessan jiru, iddoo adda addaa faca'anii jiru ilmaan Walisoo kuni. Ka'iinsi isaa kana. Egaa Walisoo ilmaan afur qaba jenne. Kanaafuu Walisoo kuni kan Liibanii. Liiban kan Maccaati, Macca kan Raayyati, Raayya kan Walaabuti, Walaabu kan Odaati, Odaan kan Nagawooti, Nagawoo kan Gurraachati, Gurraachi kan Saamalooti, Saamaloo kan Booranaati, Booranni kan Oromooti. Egaa innaa kana fakkaatu naannoo Maccaa kanatti Walisoo kan Maccaa ilma Liibanii, Liiban kan Maccaatti jenne amma Walisoo kaasee godina Shawaa lixaa kaasee Wallagga arfan kaasee Jimma kaasee Iluu Abbaa Booran kaasee kun hunduu ilmaan Maccaati jechaadha. Walisoo maqaa nama tokkooti. Maqaa walisichaa nama tokkootiin biyyattiinis itti waamamti. Akka amma bal'ataa deemee dhalataan bal'ataa deemetti gara aanaa afurii irra deemeera kan Walisoo kuni. Ammayyi gamatti obboleessa isaati. Kuttaa'ee gaaraatti gara Ambootti obboleessa isaati. Obboleessa isa quxisuun Kuttaa'ee inni hangafaa Ammayyicha. Inni lammataa isuma kana walisichuma jechaadha. Maqumsaati jechaadha biyyi kun kan ittiin hundaa'e. Isumatu ilmaan afur qaba.
arfan suni inni hangafaa Aabbu, inni lammataa Walee, inni sadaffaa Muunyoodha, inni arfaffaa Leemmanticha. Isaanumatu bal'ataa deeme jechaadha. Aabbichi inni hangafaa Aabbu Sadeen jedhama, 3 qaba. Inni lammataa Walee 7 qaba, ilmaan 7 qaba. Inni itti aanus akkanumatti qaba, ilma 1 qaba. Inni itti aanu immoo Leemmantichi immoo ilmaan 2 qaba. Isaan bal'ataa deemanii tarraa ardaa kanarra guutanii seera kaleessa jiru, seera Oromichi bulfatee kaleessa seera gadaatiin, seera wal kabajuutiin, seera wajjin jiraachuutiin kan jiraatanii akkasitti kan eenyu jedhee isuma kanaa jechaadha. Asumarraa ka'eeti jechaadha. Kanarra kan qubates immoo duruma dhufee kan kanarra qubate Daggal Saaqii jedhamannaa sana akka abbootirraa dhageenyetti leencarraa ari'atanii nafsi qabeessa waan adda addaa irraa ari'atanii irratti safaranii kan eenyu jedhan biyya kanatti kan eenyu jedhee gamni kan obboleessaa ta'ee gamanni kan isaa ta'ee gaarris kan obboleessaa ta'ee isaanumatu qabate jechaadha. Asii ka'aniiti isaan kaan immoo irraa amma Iluu Baaburitti, amma Wallaggaatti, amma Jimmaatti, amma Limmuutti, amma Noonnotti isaanuma kanatti asuma deemee horaatuma deemanii jechaadha. Arfaan walisoo asumatti hafe jechaadha. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan abbootiin keenya nuun jedhanii dhageenyerra jechuudha. Ilmaan afran walisoo kan Liiban Maccaa keessatti jechuudha. Isaan arfan ta'uu isaanii, obbolaa ta'uu isaaniiti. Amma immoo gamee bifa qorannoodhaan akkam laata argaa dhageettiidhaan kana fakkaata. Bifa qorannoodhaan ogeessi nu bira jiruuti gara sanatti isin dabarsa ammallee nu faana akka turtan. Maccarraan kaagaa Maccaaf Tuulamatu obbolaadha jedhanii. Macciif Tuulamni gaafa waliin turan odaa nabiitti kan sirna gadaa ayyaaneffatan waaqeffatan ture. Gaafa manni yookiin dhaloonni bal'ataa dhufu Macci naannoo Tuulamaa waliin jiran waliigalteedhaniin naannoo Odaa Bisil qubate jedha abbootirraa na dhageenyu. Dhagaa dhageettirraa yookaan manguddoorraa barataa dhufne. Macci kun achitti ilmaan 5 hore jedhu. Ilmaan 5 Maccaa kana keessa heeramanii jiranii Guduru jedhu. Guduru, Jaawwii, Daallee, Jiddaa fi Liibanii ilmaan 5 Maccaadha isaan kana. Guduru kun 7 qaba. Jaawwiin ilmaan 6 qaba. Daalleen ilmaan 8 qaba. Jiddi ilmaan 5 qaba. Liiban akkuma jedhame ilmaan 3 qaba jedha. Walisoo kan jedhu maqaan isaa kun maalirraa moggaafame? Sirba jaalatama jedhama. Wallisaa koo kan jedhu irraan kan ka'e kan jedhutu jira. Egaa akkama manguddoo irraa dhageenyetti wallisaa koo jettee haatumti akkas jettee kan jedhantu jira. Walisoo jechuun tokko weellisaa jechuudha. Nama weeddisuu danda'u, sirbuu danda'u, sagalee gaarii qabu, biyya faarsuu danda'u, lammii faarsuu danda'u jechaadha. Kan biraa waluma jechaadha. Tokkummaa jechaadha. Uummata waliigaltee qabu nama walummaa gara fuulduraatti wal ta'ee jiraatu jechuun natti fakkaatan naani hubadhu. Tole galatooma ammoo hangafummaa irratti jechuudha. Hangafummaan durii fi inni ammaa kun maal fakkaata? Hangafni dursa ni kennamaa fi isa durii fi ammaa kana wal bira qabdanii yoo ilaaltani waan taajjabdan nutti himi. Yeroo ammaa kana qofa kan biraa dhiisite amma Arfaa Walisoo lagum tokkollee naa ce'anu otoo aabbuun ce'in jedha duran ce'u. Lammiin Arfaa Walisoo aabbu otoo lagan ce'in duran ce'u. Kunuu kabaja guddaadha jechaadha. Wal kabaja jechaadha. Karaa biraatiin amma yeroo kana naa laallu wanti duudhaan keenya bareedduun suni hangafa kabajuun suni wallaallee haa ta'u nama umuriidhaan nama caalullee kabajuun suni akka kaleessatii miti. Baay'ee gadi deema jira. Kanammoo Rabbi iddootti nu haa deebisu malee hangafummaan kun wal kabajuun kun irraa jalli kun baay'ee nama fayyada. Kabajni akka duratti ittiin jiru isa deebisuudhaaf amma kan carraaqaa jirru isa deebisuudhaaf. Sirni darbee akkuma mootummaatti sirni darbee gadaa seera gadaa nurkaa laaffisee ture. Seerri gadaa nurkaa laafuun sun immoo kabajni amma jennu seera gadaarraayyuu kan burqu. Burqaan isaa ijoon burqaani seera gadaarraayyuu. Seerri gadaa isa keenyaa kana dhiisiti naannoo isa keenyaa naannoo Oromiyaa dhiisiti naannoo addunyaattu fudhatama akka ta'e eenyumtuun beeka. Sirni darbe immoo nurkaa laaffisee kan kootu caalaa kanatu jira. Kan ofii ibsuu kan namaa gadi qabuu kanatu jira. Kanaan nurkaa laafee ture.
Amma nuti kan carraaqaa jirruu fi seera darbe sana gadaa keenya haaromsinee abbaa gadaatiin bullee sakaleessa seerri tumamee seerri tumaadhaan taa'e sana akka gadaa maccaatti ibsinee wal qabatee akka seerri sun deebi'uu fi warraaqaa jirraa. Garuu ijoollee barsiisaa jirraa, walitti qabaa jirraa, karum kamiinuu sochii gaariidha kan jiru. Karaa kanaan Waaqayyo yoo nu mijeesse fiixan nuu ba'a jennee yaadna. Gadaa laafurratti seerri gadaa laafurratti wal kabajuun sunis laafee jechaadha. Amma immoo isa deeffachaa jirruu fi gara fuulduraatti abdii qabna. Waaqnis nu gargaara. Akka durii atoo hin taane ammas taanaan nuti namni tokko amma Arfan Walisoo keessaa fakkeenyaaf Arfan Walisoo keessaa umuriin isaa ijoollee ta'ee dhaloonni isaa ilma hangafaa sana yoo ta'e ilma hangaftichaa sana yoo ta'e nuti jaarsa jennee wayin jaarsi nu olii soo jiraate mucaan sanatu afaan lamallee ta'e waan beekuun eebbisa mucaa sanatti eebbisa jechaadha. Isa kaleessa dhufe jechaadha. Akaakayyuu abaabayyuu isaatiin kan dhufeef sanatu hangafooma sanaan deemaa jechaadha. Yookaan of kaltii fudhatee isin of kalcheera of kaltii kennee isin of kalcheera eebbisa abbootiin ani umuriidhaan xinnaadha isin eebbisaa jedhee of kaltii kennaaf malee mucaan suni ilmi abboo atoo jiru inni kaan ka'een eebbisu. Ilmi walee atoo jiru inni kaan ka'een eebbisu. Akkasuma tartiiba isaatiin deemaa jechaadha. Iddoon umuriidhaan kabajnu lammootallee nama biraallee nama umuriidhaan nu caalu kabajuun waan biraarratti. Garuu iddoo eebbatti, iddoo of galchuutti, iddoo laga ce'uutti mucaan xinnaallee yoo ta'e kaleessa abbaan isaa akaakayyuun isaa warra hangafaa keessaa sila ba'eef isatu ce'aa jechaadha. Akkamii gama aadaa fi turizimii akka magaalaa keessanitti akkamidhamee waa'ee hangafummaa kanarratti dargaggoota fa'aa hawaasallee jajjabeessuu yookaanis immoo barsiisuu keessatti waan hojjettan jira laata moo akkasumas immoo wanta taajjabdanii soo jiraate nutti himame. Waa'ee hangafaa kanarratti duudhaa irratti sirna gadaa Maccaa jalatti tumaalee jajjabootu ture. Tumaalee hawaasaallee kan maatii qaba sirni gadaa Maccaa jechuudha. Seera abbaatu jira. Seera uumatu jira. Seeraadha. Seera lafaatu jira. Seera kana tumatee qaba. Hangafa irraa yookaan Walisoo irratti amma akkam jedhu oboo coora jedhama. Hangafaadhaan akka haasamu kan eenyudhaan oboof coora walee dadhaa'edha. Hangafa hin jiru hangafuma booda kana dhufe oboof cooraadha. Oboof coora jechuun hangafaa fi qixxisuu wal hidhadhaati waan itti deemtanis yookaan waan eebbas ta'e waan sila raawwatamu haala kanaatiin deemameeti walitti oboof coora jechuun hangafaa qixxisuu jedhu sanaadha. Akka Walisootti kabajni duratti jiru nooruu naannoo Oromiyaa keessa deemtan kamirrattu jechi nooruu jedhu sun naannoo biraatti argata Walisoo kanatti kana fedha ammallee kan jirudha. Keessatti baay'inaan magaalatti hir'atu malee baadiyyaa irratti kanatu jira. Nooruun kun yoo walitti dhufu jalqaba xinnaan hangafa isaa yoo beeke karaa itti dhufe hangafummaa isaa beeketti hiree abbaa isaas ta'u isaa olis ta'u nooruu jedhaan. Nooruun kun jechuun waamicha ulfinaati. Abbichi immoo nooruu jedhameen kun ni baruu jedhaan. Hiikni ni baruu kun atis gahii qaqqabii iddoo qaqqabe kana qaqqabiidha. Eebba fudhata akkuma dhufee manguddoo irraa eebba fudhata jechuudha. Dhalataan kaleessaa haala akkasiitiin hangafa yoo jennama laga hin caamu. Hangafa ilmoo hangafaa dura laga hin caanu. Isaan amma ilma hangafa isaanii bira jiraate isa dura ce'uudhaan yookiin of kaltii fudhatu malee hangafa dura laga hin caane dubbillee hin dubbatan dubbillee hin butatan jechuudha. Kaleessa jechuudha haala kanaatti Walisoo kan ture. Kana booda kana caala cimamee akka hojjetu manguddoon gahee guddaa taphatu jedhee yaada. Nus amma gama keenyatti waan tokko wanti hojjetaa turre jira. Akka waajjiraatti dhiyoo gaabduu hundaa'us waggaa 5 kana keessa duudha marti hojjetaa jira bal'inaan jechuudha. Sichoo Rabbi nu gargaare waan gaarii abbootii kana wajjin hojjenna jedhee yaada. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan waliin jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ammallee egaa ammoomee dhaloonni ammaa jiru kun sanyii isaa beekuudhaaf yookaanis immoo wal baruudhaaf akka milaata kan jedhu isaan egaa abbootiin keenya waan nuun jedhan qabu jechuudha. Waan taajjaban yookaan isaanis dhaloonni wal beekaa amma wal baraa laata sanyii isaa akka durii sanatti ni beekaa kan jedhudha jechuudha. Egaa dhaloonni kanaan dura aadaa Walisoo keessatti namni tokko dhaloota isaa amma abba torbaatti lakkaa'etti qacceen koo zariin koo gosni koo eenyu jedheetti kan wataa ture duratti.
walakkaa kanaan booda kana lallaafat ture. Wanti suni hafe akkuma sila jenne ijoollee numti kan illee kan abbaa hin dhageenye hin jiru. Waan abbaan jedhu kan hin dhageenye hin jiru. Yeroo ammaa kana immoo egaa annaa kana jennu ilmi abbaa dhaga'ee eenyummaa ofii qoratee deemu hin jira. Kan immoo kana hin hordofnes hin jira. Yeroo ammaa kana immoo rabbi haa tolu gadaan uummata Oromoo cimaa jira, bal'ataa jira. Iddoo hundumattuu jechaadha. Kanaan kan ka'e abbootiin ilmaan ofii gorfataa warri jiran hin jira. Ijoolleen numtilleen ani kan eenyuti eessaan bahe qacceen koo eenyu jettee warri qorattus hin jiru. Innaa kana jennu guutuudhumaa guututti otoo hin ta'in warri kana sirriitti hordofan hin jiru. Eenyummaa ofii warri baruu barbaadan, eenyummaa ofii warri hubatan, eessaa akka ba'an, attamitti akka ba'an, qaccee eenyu akka ta'an warri hordofan hin jiru. Waa'ee seera gadaa kanarraan kan ka'ee fi nuti amma fakkiidhaaf akka arfan walisootti guuminni jaarsolii arfan walisoo hin jira. Umuriidha warri walitti dhiyaannu nageenya irratti, misooma irratti, aadaa irratti hundoofneti eenyu akkasii qabna. Sana keessatti dargaggoo innaan mari'achiifnu hin jira. Mari'achiisuudhaafis gara fuulduraatti qophii kan goone hin jira. Isaan immoo gadi bu'anii kan isaan immoo gadi akka karaa buusanii eenyu jechuun hin jira. Garuu kan amma irratti xiyyeeffannee kan jirru seera gadaa kana cimsuu, seera gadaa deebisuudha. Seerri gadaa naannoo keenyatti kanatti baay'ee nurkaa laafee sila tureef kana cimsuudhaaf sila ta'ee fi kana warraaqii gaariidha taasisaa jirra. Isa nutti immoo dabalamu kanas gara keenyatti dhufee jaarsolii gurmaa'an kanatti dabalamee gumii jaarsolii kanatti dabalamee yaada kennee akka abbootii qabeenyaatti illee abbootii qabeenyaa dargaggeetti dubara qarree hunda walitti qabnee gara fuulduraatti bal'isnee isamma jenne kana ulfinni kun eessaa ka'a kan jedhamu kana eessaa burqa kan jedhamu kun bu'uurri isaa maal inni kan jedhamu kana gadaa seera gadaa sila ta'eef gadaa keenya adda cimsanne kanas eenyu keessa qabna karoora baay'eedha qabna kanaan duras immoo wanti itti gallee hojjanne sila jiruuf abdii qabna gara fuulduraatti sirreessuudhaaf jechaadha. Kaleessa Oromoon gaafa ilmi isaa dhalatuuf ibidda bira taa'etti eebbudha barsiisaa, afoloota garaagaraa barsiisaa, dhaloota qomoo isaa barsiisaa amma abba torbaaf lakkoofsa jechuudha. Sirnoonni waggaa dhiyoo 100 asitti uummata kanatti diriirfatan suni waan kana aadaa kan duudhaa kana balleessatti turanii maqaa namaa miti maqaa lafaatu giddiramaa dhufe ilmi maqaa abbaa isaa giddirataa ture mana barumsaa maqaa isaatti waan hin baranneef maqaa giddirataati kan ture sana keessaa kan ta'u baay'een sokkee keessaa bahe akka carraa waan himu itoo sirni qabsaa'onni dhumanii aarsaa ta'anii sirni dargii sun nurraa kufuu baate hanga yoonaa sirna kaleetiin dabarree Oromoo achi buuteen isaan argamu afaan isaatti deebiin argama. Wanti gahee guddaa taphate qubeen baratame kun sirni afaan ofiin baradhaa jedhu kun gahee guddaa taphate. Itoo amma yeroo har'aa geenye Oromoo yoom deebi'a yoom iddoo isaatti deebi'a kan jettu na yaachisa ture. Waaqa galatoomu egaa warra achitti aarsaa ta'anii rabbi isaan irraa haa jaalatu. Kanarraa kan ka'e anamma karaa 91 kaaseen karaa kuttaa'ee deeme. Ilaalcha naannoo walitti jedhamu tokkotu jira. Maatiin koo qoomana jira guraagtitti naan jedhan. Sarara keetan 80 kaaseen qoradhe. 80 kaaseen ammayya dhaqee dhugaa dubbiin kun jedheen walitti dhufeen dhugaa dhaqeen kuttaa irra deemeen daangara deeme tanan ragaa nama kaa'aa dhufe kana qoradhee kaa'ee jila aartii Oromoo 93 amboo irratti qophaa'e irratti chaartii hojjennee dhandhe sirna kana gadanyuu kan sirreessudha. Gaafa waajjira aadaa dhufu koonaaf qodhan dhufe waajjira aadaa 8 baname waan kana deebisuudhaaf kun mangudootum kana karaa guyyaa 16 waamame guyyaan 6 abbootiin kumaa abbootiin dhibbaa latiinsa gosa keessanii fidaa jennee jedheen waraqaa rabsaa ture. Dongoreetti tura waajjira turizimii Oromiyaa kan barreesse tokko jaarraa 16 ol marqee gadi marqee fide isa sirreessinaa isa sirreeffina kan jedhu kaanee manguddoo irraa barreeffadheen kan kaleessa yeroo itti qabeetan barreesse ani eenyu jedha kitaaba maxxanseen 2013 akka carraa ta'e dhukkuba wajjin ta'eeti deeggarsi garaagaraas narraa hidhatee akka hawaasa bal'aan geenye jiraate malee kitaaba ani eenyudha kan jedhuun barreessee ture. Kitaabni sun har'a waggaatti nama 700 gadi 800 waajjira dhufee
sanarraa leekcharii garaagaraa godhaa jira yuunivarsiitiin garaagaraa waa baay'eedha sochii cimaa irra jira dhalataan booda kana jechuudha miidiyaa garaagaraatiin darbaa ture amma yaadataa jira akka walisotti uummanni bal'inaan irratti of yaadatee ani maal inni dhufanii asirraa chaartii barreessee tanan kaa'ee achirraa kaafatanii deemaa turan poosterii guddaarra hidda lattiinsaa jirullee maqaa isaa illee ani amma orootti of waama jechuudha haala akkasiitti namni lakkaa'ee dhaqee of arga. Isa kana hojjetaatiin kan turre dhalataan amma booda kanaan sochii gaariirra jiru yaadataa jiru manguddoon socho'aatti man jira haala kanaan egaa yoo rabbi nu gargaare jijjiirama cimaadhaaf hin jennee yaanna. Hidda lattiinsaa Liiban Maccaa kana keessattis egaa seenaa dhaloota itti dabarsuudhaaf wantoota hedduudha kan hojjetamaatiin jiru. Waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Walisoosoo maal hojjechaa jira kan jiru egaa itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'anii obbo Ifaa Hangaasaadhaanis immoo affeerranneerra ammallee nu faana turaa. Tole galatooma waajjirri aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Walisoo iddoo hundaa'ees hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjeteetii jira. Kana keessatti aadaa uummata Oromoo naanna'aa kana safuun duudhaan uummata Oromoo akka gabbatu akka guddatu taasisuu keessatti maandeetii mana hojii keenyatiif kenname irratti hundaa'uudhaan hojiin hedduu hojjetamee jira. Ganda 4 qabna akka bulchiinsa magaalaa Walisootti hanga ammaatti moggaasni maqaa raawwatamee jira. Akkasuma gandi duwwaa tokko kanan dura jedhamu ganda Hayeetuu, gandi duwwaa lamaan beekamu ganda Ejersaa, gandi duwwaa sadiin beekamu ganda Burqaa Guddinaa, gandi duwwaa afuriin beekamu ganda Horaa jedhamee moggaafameetii jira. Kana qofa miti barreeffamuun adda addaa barjaaleen adda addaa jajallatanii qubeen afaan Oromoo karaa sirrii hin taaneen karaa afaan Oromoo duudhaa Oromoo ibsuu hin dandeenyeen barraa turan sirreeffamaatii jiru. Kana qofa miti maqaawwan adda addaa daandiin adda addaa goototaan moggaafamaniitii jiru. Artistootaan gootota kan akka Fitaraarii Abta Goorgis Dinagdeetiin kan akka Dajaazmaash Garasuu Dhukiitiin Baalchaa Abbaa Nafsootiin akkasumas artist Xilawuun Gassasaatiin kanneen kana fakkaataniin moggaasni adda addaa taasifamee jira. Dargaggeessi keenya lafaa ba'an abbootirraa waan qorate mana barumsarraa waan barate sana sirreessee akka barreessuuf manni dubbisa kitaabaa akka bulchiinsa magaalaa keenyatti jiran 3tu jiru. Kana keessatti kitaaboleen waa'ee seenaa uummata Oromoo, dhufaatii Oromoo, afaan Oromoo ibsan achi keessatti galanii dargaggeessi keenya qeerroon qarreen achi keessatti dubbisuudhaan sammuu isaa akka gabbifatu, waa akka irraa baratu, dabarsees akka barsiisuuf waajjirri aadaa fi turizimii halkanii fi guyyaa gahee mana hojii isaa maandeetii isaaf kenname bahuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii faana sagantaa afaan Oromoo qophii keenya yayyaba gadaadhaan hidda lattiinsaa Liiban Maccaa irratti kan xiyyeeffatu gabaabsinee kan isin biraatiin geenye akkasumas egaa duudhaa seenaan achi keessa jiru hedduudha. Gabaabsinee kan isin biraatiin geenye egaa kanumaatiin goolabuudhaaf jenna. Egaa isinis waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa nagaa nuuf ta'a.